Yooyya baga nagaan dhuftanii kutaa lammaffaa baayoloojii kutaa 11 boqonnaa 4 ittiin walitti deebineerra. Kutaa kanarraa immoo kan jalqabnu what are the consequences of different size of the cell. Seeliin saayizii garaagaraa qabaachuun isaa maal inni faayidaan isaa? Maal faayidaa qaba? Maal faayidaa buuse kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. When cell gets bigger, all the dimension change. Seeliin yeroo guddachaa deemu dimension isaa maal ta'a? Guddataa deema jechuudha. Saayiziin isaa guddataa deema. It is easy to be tricked into thinking that when a cell doubles all its dimension it is twice as big. Salphumatti shawwadamna yeroo seeliin dabil ta'u yookaan saayiziin isaa dabil ta'u qaamni isaa yookaan dimension hunduutaa dabil ta'a, lama ta'a, si'a lama ta'a jennee tricked ta'uu dandeenya, gowwoomfamuu dandeenya. Garuu inni dhuga the fact there is now 8 times more cell as a result. Si'a 8 guddata seeliin tokko yerootti dabil ta'u saayiziin isaa dimension isaa si'a 8 guddata. This is most easily explained if we pretend that our cell is a cube. Kuni mee salphumatti ibsuudhaaf seelii keenya cubeidha jennee haa fudhannu. Garuu pirisimpliin kun sheeppii kamiyyuu dalaga. Mee nuti cubein kana jennee haa fudhannu malee kun pirisimplii kamiyyuu dalaga. Akkuma beekamu cubein tokko maal qaba? Saayizii 6 qaba. Saayizii 6 qaba. Kunis hojjaa dalgee fi dheerina qaba. Arbitrary unity isaa uumaatti hin fayyadamu. Fakkeenya unity jennee arbitrary kan ta'e kama tokkumaa fudhannu rakkoon qaba waan ta'eef saayiziidha. Dimensionidha inni murteessaa waan ta'eef. Lengisiin isaa breeziin isaa yookaan heightiin isaa tokko ta'e tokko baay'isu tokko volume isaa tokko ta'a. Tokko unity sana cubii ta'a. Garuu surface area isaa tokko baay'isu tokko area 6 qaba waan ta'eef ericha tokko baay'isu tokko. Si'a 6 yeroo walitti daan immoo saayizii 6 qaba waan ta'eef 6 ta'a. Surface area to volume ratio surface area keenya meeqa? 6. Ratioon tokko volumein tokko surface area to volume ratioon keenya 6 ta'a jechuudha. Garuu mee hamma tokko haa guddisnu, amma 2 haa goonu. Volumein isaa 2 baay'isuu 2 ta'a. Meeqa ta'a? 4 8 ta'a. Eriyaan isaa 2 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 4. Garuu fuula meeqa qabna? 6 qabna. Baay'isuu 6 meeqa ta'a? 24 ta'a. 24 ta'a. Surface area to volume ratio keenya maali? Surface area 24. Volume ratio keenya immoo 8. 8 3 1. Kareefu meeqa? 6 ratio tokko ture. Kun ammoo 3 ratio tokko ta'a. 3 ratio tokko ta'a. Saayizii keenya ammas haa guddisnu mee. Gara meeqaatti? Gara 4tti. Gara 4tti haa guddisnu. Yoo guddisne volumiin meeqa ta'a? 4 baay'isuu 4 16 4 meeqa ta'a? 64 ta'a. Surface area fudhanne immoo meeqa? 4 baay'isuu 4 meeqa? 16. Meeqa qabna ree? 6 qabna. Meeqa ta'a walumaa gala? 96. 96 hiruu 64. 96 hiruu 64. I think kana yeroo hirre somewhat lakkoofsa xiqqaa dhufa. 1.5 to 1 ratio dha kan dhufu. 1.5 lakkoofsa xiqqaa dhufa. Kanarraa maal hubanna? Akkuma seeliin guddachaa deemu
surface area to volume ratio isaa maal ta'a? Xiqqaachaa deema. Ka jalqabaa meeqa? 6 reeshoo tokko jennee. Kan ammoo 3 reeshoo tokko jennee. Kan ammoo 1.5 reeshoo tokko jennee. Akkuma seeliin saayiziin isaa guddachaa deemuun surface area to volume ratio isaa maal ta'a? Xiqqaachaa deema. Xiqqaachuun isaa maal faayidaa qaba yookaan maal miidhaa qaba kan jennu saayizii isaanii mi'a ilaalu. Yoo xiqqaate yoo change ta'e maal maater godha? Kana deebisuudhaaf to answer this question we must think about the function of the surface area of the cell and of the volume of the cell. Kana deebisuudhaaf hojii surface area maalidha kan seelii? Hojiin volume maalidha? Tokkoon isaa surface area to volume ratio inni ilaala. Maalidha jennee adda baasuun nurraa eegama. Mee function tokko qofaa fudhannu. It is best understand if we think just one function that is respiration. Mee gubamiinsa soorataa haala itti annisaa qaamni keenya argatuun qofaa fudhannu isuma tokko jechuudha. Seeliin respirating kan ta'e maalidhaaf kun beekamadha. Annisaa gadi dhiisuudha. Annisaa gadi dhiisuudhaaf gaggeessaa jechuudha respiration. Hoo annisaa gadi dhiisuu dhabe seelichi maal ta'a? Hin du'a. Hoo annisaa gadi dhiisuu dhabe if it can't release enough energy this cell process will down and the cell may die. Kanaafu respire gochuudhaaf dirqama oksijiniin hin barbaachisa. Glucose plus oksijinii waan taateef gubamiinsi soorataa faallaa photosynthesis hin barbaachisaa jechuudha. Kanaafu the volume determine how much activity there is in cell. Volume inchi kana ibsu gocha activity yookaan gocha hammamiitu seelii keessatti raawwatamaa jira kan jedhu ibsa. Laarji seelii qabaannaan seeliin tokkeenya laarji taana fakkeenya seeliin namaa taana gocha baay'eetu gaggeeffama. Gocha baay'eetu gaggeeffama. Or at least the same process happening faster than smaller cell. Yoo xiqqaate gochawwan seelii keessatti gaggeeffamu faster ta'uu qaba. Isa smaller cellidhaan yommuu wal madaalchinu. Kanaafu annisaan gadi dhiifamu respirationidhaan gadi dhiifamu largely determine kan ta'u maalidhaan volumeidhaan decided ta'a. The amount of oxygenin dhiyaatu immoo gara qaamaatti. Oxygenin dhiyaatu maalidhaan determine ta'a? Surface areaadhaan oxygenin gara qaamaa dhufu eenyutu murteessa? Surface areaatu murteessa. Gocha immoo achi keessatti raawwatamu annisaa achi keessatti oomishamuuf kan itti yaadda'u eenyu? Volumeidha. Large surface area to volume ratio jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu irra garratti kan gubbaa guddaa yoo ta'e maximum yoo ta'e kan jalaa minimum yoo ta'e laakkoosichi maani guddaa. Yoo large surface area to volume ta'e oksijinii guddatu qaamaaf dhiyaataa jechuudha. Fe'ii qaamaatiif oksijiniitti dhiyaataa jechuudha. Garuu akkuma seeliin guddachaa deemuun vooliyumiin qaama keenyaa maal ta'a? Guddataa deema. Kanaafuu vooliyumiin sarfeesii eeriyaa ni caala. Kanaafuu akka orgaanizimoonni guddachaa deemanuun wanti sarfeesii eeriyaa to vooliyum reeshoon dikiriis ta'uu fi vooliyumiitu faaster ta'a. Vooliyumiitu dabalaa deemaa jechuudha. Sarfeesii eeriyaa caalii eenyutu dabalaa deema? Vooliyumiitu dabalaa deema. Kanaafuu sarfeesii eeriyaa caalaa eenyutu dabalaa deema? Vooliyumiitu dabalaa deema. Kanaafuu sarfeesii eeriyaa to vooliyum reeshoon xiqqaachaa deema waan ta'eef kun
seeliin abilitii seeliin anniisaa ittiin oomishatu miidhuu kan jedhu miidhuu danda'a jechuudha. Kana fakkaata jechuudha waa'een seelii. Review exercise jira kana yoo isinitti tole deebii isaa baastanii koomentii osoo gootanii baay'ee bareedan jedha. Irra caalaan garuu hubachuudha waan ta'eef jechuudha. Kan biraa gosa seeliiti. Seelii gosa akkamiitu jira? Seelii gosa meeqatu jira kan jedhu viidiyoo itti aanu wajjin ilaallaa jechuudha.